Egaa daawwattootaan dhaggeeffattoota keenyaa oduuwwan isinii darban har'a tamsaasa kallattiin ofiisiirraatiin. Daandiiwwan mangistiin keenya baasaa jiru baay'ee itti toluurraan kan ka'e jiraattonni gammachuu isaanii ibsatan. Yaada jiraattotaa dhaggeeffanneeti walitti deebinaa. Tole egaa akka ganda keenyaatti miidiyaa kana arguun keenya nuuf yeroo jalqabaati. Kanaaf baay'ee gammanneera nuti miidiyaa fidanii dhufanii akkasitti nu waraabanii hin beekanii ammas asinitti nu waraabaartaan kana sanii arruman argee yeroo gabaadhaan yeroo shaayii nu nagarra garuu kunuun reefuman argee mootummaan keenya gaagaa sirriidha dhugaadha karaa baay'ee namatti tolu nu baase dura ammaa yeroo gabaadhaan nu baay'ee rakkannaa yeroo haadha manaa keenya fa'aa deemumsaa fi gara hospitaalaatti geessinu baay'ee nu rakkisaa ture. Kunoo mangistii keenya fatoluuti karaa kana fakkaatu kunoo karaa kana fakkaatu nu baase kunoo akka barbaanne deemna utaalaa deemti ijoolleen keenya yoo gaafa deemti kanaaf mangistii keenya baay'ee galateeffachuu barbaade baay'ee naa galateeffata ani gaa akka nama karaa deemaa tokkotti jechuudha akka tasaafarii tokkotti karaan irra deemnu karaan irra tashaagarru karaa makan asuma irra tashaagarree matu bakka barbaanne darrasenya isa booda bakka baay'ee mannu cannaqee nu saffee jira jechuudha bakka nu saffee jira dhugaas turbachuudhaaf karaa biyya kana keessa deemamaa jiru baay'ee tokkotu baay'ee rakkisaadhuma bakka irra tafaraaggachuudhaaf namaan ta'u namaan tamacha'u bakka waan hundumaa rakkina guddaa mana hin jedhamne keessa jirra isiniin jechuu barbaadanii akka mangistii keenya baay'ee amasaganna bakka waan goonu waan hin qabnee fi amasaganuma hin qabnaa bakka waan goonutu hin jiru wanti godhamu hin jiru yoo waa dubbate karaarra mataa nan dogoggore jalqaba yaa dogoggore waa seeraan Inaasonni bakka karaa nagaa tafaraaggachuun barbaada jedha.